Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22 2531 irratti televezyiiniidhaan Itiyosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan irraa Kamisaa Guraandhala 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Guraandhala 3 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Garuu oduutu dursaa oduudhaaf gara tujubeetti isin dabarsa. Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Hoogganaan naannoo Amaaraa Yirqaal Kaffalee hojii haalli deebii gargaarsa namoomaa torbanneen darban keessa fooyya'aa adeemuu beeksisan. Walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa kaabaatti aansee uummata miliyoona 11 ol kan naannoo Amaaraa gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa naannoo Amaaraaf kan oolu qarshii miliyoona 100 gumaachee jira. Bulchaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti deeggarsi kun michummaa naannoo Amaaraa waliin jiru agarsiisuuf jecha. Aangawoonni lamaan waboof leellistummaa gosa hookoraan guutetti duuluuf waliin hojjechuuf cicha qaban mirkaneessanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Lammiiwwan Tigraay keessaa qe'eerraa buqqaan heddummaachuu isaaniif qabeenyaan innaa hin jiraanne kanatti Maqaleerraa kan dhufan caasaan dargaggoota adda addaa waliin ta'uudhaan qaamotii hawaasaaf cireef tajaajilawwan fakkaatan kabiroo kennanii jiru. Gareen kun jiraattota Maqaleef dhaabolee kabiroo biraa deeggarsa gaafachuudhaan baatii fulbaana darbee qabee deeggarsa namoomaa kennaa ture. Miseensota ijoo ta'an keessaa 2 raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanga ammaatti namoota 600 ol ta'aniif ciree kadheessan yoo ta'u kanneen keessaa 250 irra jireessi maanguddoodha. Museveenii qeequudhaan himannaan kan irratti dhiyaate barreessaan lammii Ugaandaa biyyaa baqachuusaa abukaatoonsaa dubbataniiru. Abukaatoo Kakwenzaa Rukiira Bashiijaa ka ta'an Eeroon Kiizaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti barreessaan kun roobii kaleessaa biyyaa ka baqate yoo ta'u kunis manni murtii paaspoortii isaa gadhiisuu fi erga didee guyyaa 2 booda. Kiizaan gaaffiif deebii geggeessan irratti maamilli isaanii eessa akka jiru ibsanii jiran. Like 4 to 5 hours ago, he's trying to coordinate Sa'aatii 4 haga 5 waan ta'uun dura Rwanda keessa ture. Karaa isaa mijeeffachuu yaalaa jira. Ugaandaadhaa mala kanaani kan inni ba'e. Dhumarratti gara Awurooppaa deemuuf mala ni barbaada. Kwaansaan sirna badhaasa waldaa barreessitoota Pen International jedhamu irratti hirmaachuu akkasumas innaa waraanni Ugaandaa isa qabee turetti dararaarra ga'e jedhameen waan miidhameef wal'aansa akka argatuuf Jarmaniitti maluuf manni murtii paaspoortii isaa akka gadhiisu gaafataa ture. Kakwenzaan biyyaa baqachuu malee filannoo kabiraan qabu jedhu abukaatoonsaa. Baatii darbe Ugaandaatti ambaasaadarri Jarmanii Maatiyaas Shaawer mana murtii Ugaandaaf xalayaa barreessuudhaan Kakwenzaan gara Jarmaniitti akka imalu akka eeyamu gaafatanii turan. Ministeerri dhimmootii alaa ambaasaaddarichi dhimma biyyattii keessa seenan jechuudhaan xalayaa sana mormuun deebii kennanii jiran. Filannoo bara 2026tti geggeeffamu irratti kan Museveenii bakka bu'uu malu jedhaman ilmi isaanii Leentinaant Jeneraal Muhoozii Kainerugbaa pirezidantii Ruwaandaa Pool Kaagaameef bilbiluudhaan Kakwenzaan Ruwaandaa keessa akka hin jiraanne natti himan jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreessanii jiran. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan hoogganoota neetoof Poolaand waliin kamisaarraa wal arguu isaanii dura haleellaa Raashaan geggeessuu maltu kamiinuu dura dhaabbachuuf gargaarsa namoomaaf deeggarsa gochuuf jecha loltoota 1,000 qophee akka ta'an Biriteen ajajjee jirti. Imala dippiloomaasummaa ka Joonsan dura Mooskoo waliin muddamni jiru hammaataa innaa adeemetti aangawoonni Yuukireen deeggarsa waraanaa ergame kanaaf galateeffataniiru. Ittaanaa ministiriin ittisaa Yuukireen Vyacheslav Shapovalov akkas jedhu. Насамперед ми забезпечимо територіальну оборону, яка базується біля кордонів. Duraan dursee deeggarsichi waraana ittisa daangaa Yuukireen irra jiru mirkaneessuuf jira. Haleellaa dhufuu malan mara dura dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya agarsiisuun mallattoo weerartuutti itti agarsiisnu isaa gaariidha.
Deeggarsi ergame kun gonfoo mataaf qabattoo rasaasa ittisu ta'uu innaa Joonsaniif pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii mari'atan irratti walii galaniiru. Hoogganaan Biriteen qajeelfamni neetoo cimee hojiirra ooluun barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf akkasumas innaa Raashaan loltoota ishee daangaa Yuukireen irratti walitti qabdee jirtu kanatti Biriteen attamiin deeggarsa waraanaa dhiyeessuu akka dandeessu mari'achuuf jecha gara Biraaselsiif Waarsootti qajeelaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoggaman mirgi keenya sarbameera jechuudhaan bakka mana hidhaa keessa jiranutti erga lagannaa midhaanii jalqabanii guyyaa 6 ta'aniiru. Itti aanaan itti gaafatamaan dhimma walqunnamtii sabaa yeroo kan paartii sana Lammii Gammachuu akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni kun yookaan hidhamtoonni kun eegaa maatii isaaniitiin abukaatoo isaaniitiif haakimiidhaa fi hoggantoota paartii isaaniitiin waliin arguu dhabaniiti amma ji'a 7 ta'eera. Haala namoonni kun irra jiran irratti qondaaltota mootummaa yookaan hoggantoota mootummaa naannoo fi federaalaa gaafachuudhaaf fi addaan baafachuudhaaf yaaliin godhame akka hin milkoofne kan hibsite Tsaayi Daamxoo gabaasa ittaanu qindeessiteetti. Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hooggansi paartichaa hedduun erga humnoota nageenyaa mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiin to'atamanii hidhamanii waggaa 1 fi baatii 7 lakkoofsaniiru jechuun ibsa baasee jira. Paartichi ibsa har'a baaseen magaalota naannoo Oromiyaa bakkee garaagaraa fi manneen hidhaa federaalaa keessatti hidhamaa kan jiran miseensonni hooggansa paartichaa rakkoolee adda addaatiif saaxilamaniiru jechuun ibseera. Yeroo ammaas miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii bultii 6ffaa lakkoofsaniiru. Garuu maaliif akka lagannaa nyaataa kana eegalanii fi rakkoo isaan mudate itti dhiyeenyatti hubachuu hin dandeenye jechuun dubbi himaan kan yeroo kan adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Lammii Gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka odeeffannoo qabnutti hoogganoota kanaaf nyaanni kamiyyuu hin dhiyaatu. Qarshii 20 dhiyaataa kan isaan hidhamanii jiran immoo laga keessatti. Laga jechuun mooraa leenjiidha. Qarshii 20 maal akka inni bitu biyya kana keessatti har'a eenyuyyuu ni beeka. Waan isaan irratti beela jalqabaniif kana sana jedhee addan baafanne. Maaliif qunnamtiin isaan waliin qabnu erga citeeti har'a jootaan lakkaa'ameera. Erga ijaanuu wal agarree jechuudha. Isaan keessaatii dhukkuba hedduu baay'ee kan yeroo adda addaatti mana yaalaatti deddeebi'aa turanii jaalkennisaa ayyaanaa turanii isaan dhibee sukkaaraa qabu. Jaal Mikaa'el Booran isaan immoo miseensa shanii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha. Daawit Abdataa, Battee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa isaan kun warra mana dukkanaa kan galaan mooraa leenjii sana keessa turanidha jechuudha. Miseensonni hooggansa paartii kanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii manneen murtii naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatti dhiyaachuudhaan dhimma isaanii hordofaa kan turan yoo ta'u, si'a 2-3 manneen murtii kunneenis gariin bilisaan gariin ammoo wabiidhaan akka mana hidhaatii lakkifamaniif ajaja kennaa turuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee qaamni raawwachiiftuu ajaja kana cinaatti dhiisuudhaan har'allee miseensonni hooggansaa kunneen hidhaa seeraan alaatiin dararamaa jiru jechuun fala waarawaa barbaachisaa jechuun obbo Lammiin ibsaniiru. Mana murtii sadarkaa adda addaa fi seera biyyattiin qabduun waan shakkamanirraati bilisa jedhamanii gadhiifamanii sanaa booda afaan qawweedhaan abbaan irree immoo ofiin seera muree koobee mana hidhaa adda addaa fi mooraa leenjii adda addaa keessatti ugureedha kan isaan dararaa ture jechuudha. Sarbi mirga namoomaa hooggansa miseensotaa fi deeggartoota paartichaa irratti raawwatamaa jira jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif yeroo hedduu xalayaadhaan beeksisee falli hin argamne jechuunis obbo Lammiin ibsaniiru. Koomishinii mirga namoomaa yeroo adda addaatti xalayoota adda addaadha kan galchaa fi turre akka dhaabaatti. Haa ta'uti garuu koomishiniin mirga namoomaa haa ta'u jaarmiyaaleen biyya kana keessatti mirga namoomaa irratti hojjetu jedhamanii yaadaman walaba miti. Fakkeenyaaf xalayaa guyyaa akkasii jedhee si caqaseessisuu nan danda'a. Hoogganoonni kun yeroo isaan Awaashitti butamanii gara Awaashiin deemanii yeroo isaan agiriimanatti huggurame yeroo manni murtii adda addaa sadarkaa adda addaatti
hiikee jedhu xalayoota adda addaa galchaa turre. Fakkeenyaaf akkuma odeeffannoof siif ta'uu fi xalayaa gaafa 29 ji'a 8ffaa 2013 kan galchine akka fakkeenya tokkootti siif ta'uu danda'a. Garuu komishiniin mirga namummaaf kan galchine jechuudha. Komishiniin kun guyyaa tokko ibsa dhimma hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ilaallatu kamuu baasee hin beeku. Si'a 10 deddeebineedha kan galchinu. ABO'n erga qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti galeen as rakkoo hedduutu quunnamee kan jedhan obbo Lammiin mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun fala waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jedhan. Nuti kan iyyataa jirru ammas biyyattiin seera barreeffamee jiru sana hojii akka oolchitudha. Kana jechuun namootni kun seeraan bilisa ba'aniiru. Waan shakkaman sun akka inni ragaa irratti qabaatanii yookaan immoo akka inni dhugaa ta'anii seera guddisaniiru. Kanaafuu biyyi kun immoo addunyaa irraa cittee kan jirtu miti impaayera taatus. Kanaaf seerota jiru hojiirra oolchitee kana keessatti immoo dhaabbileen mirga namoomaaf iyyan fi lallabaa oolan kamuu irratti hojjetanii rakkoo kana furmaata fidanii namootni kun immoo maatii isaanii walitti makamanii dirree siyaasa biyyattii keessatti qaama furmaataa ta'anii akka isaan dhiyaatanidha. Kan nu barbaannu jechuudha. Gama biraatiin hooggansi siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa manni murtii olaanaa Lidataa dhaddachi yakka shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa yakka ittiin shakkamanii turan irraa bilisaa jechuun akka isaan bilisaan gad lakkifaman erga murteessee mana hidhaa Qilixootii yeroo bahanitti humnoota nageenyaa mootummaatiin to'atamanii baatii 7 booda kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu abukaatuun isaanii Milkiyaas Bulchaa ibsanii jiru. Manni murtii hidhaa seeraan alaa sababii bilisa jedhamanii fi hidhaa seeraan alaa jala jiraachuu isaanii kan argisiisu jira. Garuu immoo eenyu akka hidhe nuyi qorachuu waan hin dandeenye fi qorannoo kana immoo aangoon kan kennameef abbaa alangaa federaalaa ministeera haqaa waan ta'eef isaan namoota jara kana seeraan ala hamma kana qabatee hidhamanii akka isaan turan kan ajaje kan hidhe eessa akka turan dhiibbaa mirgoota namoomaa isaan irratti raawwate hundiyyuu qoratamee namoonni kana hunda keessa harka qaban akka himatamanii kan ammoo manni murtii akka beeksisan aangoosaa kan qabus ministeera haqaa federaalaa waan ta'eef ministeerri haqaa federaalaa akka kana godhu ajajuudhaan garuu immoo oliyyannoo isaan kanaan dura Koloneel Gammachuu irratti fudhatanii turan mirgi isaanii dhiibamaa osoo jiru oliyyannoo isaanii ilaaluu hin dandeenyu haala bilisa ta'anii ofirraa ittisuu hin dandeenye keessa waan jiraniif jechuudhaan oliyyannoo abbaa alangaa immoo galmee yeroodhaaf cufneerraa. Gaafa isaan bilisa ta'an gaafa mirgi isaanii eegame falmiin kan itti fufu ta'u abbaan alangaa akka nu beeksisu jechuudhaan galmee kan cufan. Akka abukaatuun isaanii jedhanitti Koloneel Gammachuun eenyu akka himate maaliif akka himatamanii fi eenyutu hidhee jira kan jedhu abbaan alangee waliigalaa federaalaa qoratee akka dhimmicha mana murtiitiif dhiyeessu ajajni kennameera jechuun ibsaniiru. Dhimma darara miseensa hooggansa adda bilisummaa Oromoo irra gahaa jiruu fi hidhaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee biiroo haqaa Oromiyaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Ministeera Haqaatti, Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaa akkasumas Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasise har'aaf milkoofne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal keessatti sababa dhabiinsa nageenyaatiin kan ka'e namoonni sodaatanii bosonatti baqatanii turan hedduun amma deebi'aa jiru jedha gabaasni naannoo sanarraa ba'e jechuudha. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka jedhanitti mootummaan namootan kana gargaarsa kennaa jira. Fuula durattis immoo akka deebisanii dhaabanu hojjechaa akka jiranu himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qopheessee itti aanee dhiyaata. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa dhalattoota Gumuz 1,700 ta'an keessaa dhibbantaadhaan 60 kan ta'an jechuunis 64,200 ol kan ta'an ji'oota 2 dura bakka itti baqatanii turan bosona keessaa gara bakka dhufaniitti yookaan naannawaa isaaniitti deebi'aniiru jedhanii jiru. Koomishinarichi sababaa itti namoonni kunneen buqqa'anii turaniif yommuu ibsan akkas jedhu. Bifa garaagaraatiin bara 2012 kaasee namoonni bifa garaagaraatiin buqqa'aa turan naannaa sanarra warri Gumuzii ta'an gara nama 1,107 olii gara caakka yookiin gara bosonaatti kan isaan baqatanii namoonni warra kaan immoo aanaarraa gara aanaatti
gandarraa gara gandaatti kan buqqa'anis jiru. Walumaa gala rakkoo guddaatu jira godina sanarra akkuma beekamu. Warri kaan warrumti nagaa kana booressan dirqisiisanii kan fudhatan jiru. Warri kaanis olola garaagaraatiin ittisi biyyaa isiin fixa. Namoonni sabaaf sablammiin as jiru kun uummata gumuus fixa jedhanii qalama garaagaraatiin kan isaan buqqa'ani. Hojiin gara bakka dhufaniitti deebisuu kun godina Matakkal aanolee 7 keessatti hojjetamaa jira jedhu obbo Taarriqany. Obbo Taarriqany mootummaan nagaa tasgabbeessuu fi namoota baqatanii turan mariidhaan amansiisuudhaan akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebi'an godheeraa jedhan. Namoonni kunneen haala jireenya namoota yeroo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turanii jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Haadhota 7 keessaa Paawuu irraa kadhate hunduma isaanii keessaa buqqaatiin tureera. Gubaa, Dibaatii, Bulan, Wambaraa, Daangur, Maanduraa kan jedhamu keessaa buqqa'aniiru. Isaan kun rakkoo garaagaraa keessa lafa namni gahuu hin dandeenyetti baqatan amma daarii Sudaanitti baqatan waan ta'eef namoonni kun rakkina garaagaraa, rakkina uffataa, rakkina nyaataa, rakkina qorichaa, rakkina garaagaraa keessa kan isaan turani. Komishinarichi deeggarsi midhaan nyaataa fi kan midhaan nyaataan ta'inii kennamaa jira jechuudhaan namoonni kunneen akka of danda'an gochuufis hojii hojjetamaa jira jedhan akkasitti ibsu. Amma garuu deebi'anii ergi isaan dhufanii booddee mootummaan akkuma isaan dhufanii waan isaan barbaachisu nyaatas haa ta'u wantoota nyaatan ta'enis waan akka uffataa waan akka qorichaa kanaa isaaniif qopheessuu irra jira jechuudha. Mi'a manaallee ergi isaan dhufanii gara mana isaaniitti deebisu ergi gara mana isaaniitti deebisanii immoo deebisanii dhaabuu irratti hojjetama. Karoorumti bahee irratti hojjetamaa jira. Namoota ji'oota lamaan darban keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhaman bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin irra deddeebiidhaan taasifne ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee jiraataa magaalaa Galgal Balas kan ta'anii fi sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan gaafatan akkas jedhanii jiru. ግማሽ መንገድ አደርሶ ተመለሱ ተብሎ የሚመጣበት ምክንያት ግራ ገብቶናል። እኛ qaamoleen nageenyaa hidhattoota bira gahaniiru yeroo jedhaman dhageenya. Haa ta'u malee daandii walakkaa deemanii haala itti deebi'antu jira. Hamma dhumaatti deebanii qabanii seeratti dhiyeessuu tarkaanfii fudhachuu qabuun jedha. Akkuma hidhattootni jiran garuu gumuzootni meeshaa hin hidhatin hedduutu illee jiru. Haa ta'u malee hidhattootni kunneen ofirra deebi'uudhaan konkolaataa eeggatanii nama nagaa ajjeesu. Kanaaf mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu qabaan jedha jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti obbo Taarriqany mootummaan nagaa deebisuuf hojjetaa jira jechuun tuufiinsaan kan hojjetu ta'us dubbatanii jiru. Yeroo duraa rakkoonni garaagaraa tureera, dogoggorri garaagaraa tureera. Amma garuu dogoggora sanarraa baruudhaan namooti kun lammaffaa ergas gahanii deebi'anii gara jaakkaa yookiin bosonaatti akka isaan hin deebineef hojii garaagaraatu hojjetama. Komaandi poostiin hojjechaa jira. Waliigalteen garaagaraas hojjetamaa jira. Namoonni kunis rakkoo darbirraa waan baay'ee baranii jaakkaa keessatti ijoollee isaanii kan awwaalan jiru. Namoonni rakkina garaagaraa keessatti eelaan dhukkuba garaagaraatiin kan rakkatan namoonni waan jiraniifi isaanis waa barataniiru. Mootummaanis dogoggora darbirraa waan baay'ee sirreessee murannoon itti galeera. Naannoon sunis nagaa dhabuu jedhamee uummannis jaarsoliin garaagaraa abbaan gadaa hundumtu namoonni garaagaraa hojii kana irratti kan isaan hojjechaa jiran warrootni mana amantiis hojii kana irratti kan hojjetamaa jiru. Isa duraarraa adda ta'a kan taasisu kan hin jechisiisu warroota kana. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliif Kaamaashii keessatti waggoota darban 3 keessatti mootummaan naannichaa sosochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz guudeen jedhee hidhattoota waamuun heddummoonni ajjeefamuun dubbatamaa kan madaanis akkasuma. Namootni kumaatamaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Mootummaan namoota qe'ee fi mana isaanii irraa buqqa'an deebisuuf hojjechaa jira jedha. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin baqattootaa UNHCR'if gargaartotni isaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti koolugaltoota gargaaruudhaaf akka waltumsaa jiran dubbii himaan koomishinichaa Booris Cheelshirkoov Jeeneevaa irraa kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti amajjii 18 jalqabee Toongoo bakka jedhametti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota gidduutti uumameen koolugaltoota naannoo sana 10,300 ta'an buufatni baqattootaa keessummeessu gubachuuf saamamuu dubbii himaan kun ibsa tibbanaa isaaniin beeksisanii jiru. Buufata baqattootaa kan biraa keessattis haleellaa wal fakkaatu dhaqqabeen koolugaltootni 22,000 ta'an bakka gargaarsa irraa argatan irraa fagaachuu dubbatanii jiru. Erga baatii muddee darbee haalli Beenishaangul Gumuz keessa jiru daran yaaddeessaadhaa jechuun dubbii himaan kun dubbachuun baqattoota
baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 70,000 ta'an naannicha keessa jiraachuu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa 500,000 ol ta'anis naannicha keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu eeranii jiru. Bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz buufataalee koolugaltootaa hamma namoota 20,000 qabachuu danda'an kennuun tumsa gochuu ibsanii koomishinichi wantoota jiraachuuf barbaachisan akka bakka jireenyaa fi tajaajila bishaanii dhiyeessuuf hojjetaa akka jirullee itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii fayyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Qophiin fayyaa har'aa Afrikaa keessatti dubartoota miidhaa kan jiru kaansarii fiixee gadameessaa yookiin servikaal kaanser jedhamu irratti kan ilaallate irratti keessummaa haasofsiiseera. Finfinnee kan jiru hospitaala Biraas keessatti ogeessa addaa waan waa'ee dhukkubaa fi wal'aansa gadameessaa ta'an Dr. Taaddasee Kitilaa wajjiniin jaallanneen kan marii taasifte. Gara sanattis hin dabarsina. Kaansariin fiixee gadameessaa jechuun huumaan paapiloomaa vaayirasii kan jedhamu tokkoon dhufaa biyya Afrikaa kana keessattis taanaan dubartoota akkuma baay'eetitti miidhamaa jira ittiin du'aa jira. Biyya gara biraattis akkasuma dhiiraa garuu amma kanaa yoo ta'u waaqayyo xinnoo isheen naada yoo ta'e iyyuu. Biyya keessattoo? Itoophiyaa kana keessatti gara 8 waggaatti argamaa lubbuun fixaa jira jedhamee amanama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuufis talaala kennuudhaan danda'ama biyya lafaarratti iddoo itti dhaga'ame immoo booda immoo dafanii mana qorichaa dhaqanii wallaanamanii fayyuu danda'amu. Talaaliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisuuf kennamu shamarri tokko yookaan dubartiin tokko si'a meeqa fudhatti jireenya keessatti? Si'a 2 fudhatti. Yoo har'a fakkeenyaaf waraannattee ajaan goote immoo ammas lammaffaa waraannatti jechuudha. Yeroo kun eegamuutu irra jira jechuudha akkatti baatee warri fudhatan. Talaaliin kun kennamuu kan qabu dubartiin quunnamtii saalaa utuu hin jalqabin dura ta'uu qabamini? Amma danda'ametti kana quunnamtii saalaatiin vaayirasiin sun ooreedii dhala ishee keessa galeera taanaan kitibaatii kana kennuun baga waan gargaaru jechuudha. Utuu quunnamtii saalaa godhin dura utuu kanaatiin kana lamaan argattee baay'ee gargaara. Dubartiin yookiin shamarri kanaan qabamte daftee ofirratti hin barti? Dafee hin baramu. Dubartiin kaansarii 100 keessaa 99 kan sababii ta'eera jedhu huumaan paapiloomaa vaayirasii isa jedhamudha jedhamee itti amanama ammaatti. Inni kun immoo amma baramee dhukkuba irratti argamutti yeroo dheeraa fudhata. Amma naannoo waggaa 20 fudhataa jedhamee yaadama. Garuu yeroo inni jalqabe sana baay'ee itti dhaga'amu dubartii baay'ee irratti akkuma infekshinii sanatti meeshii dhukkubee irraa darbuun danda'ama. Garuu inni vaayirasiin kun qabe hundumtuu immoo kaansariin hin dhufa jechuu miti. Garri 90 waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 booda fayyaniidhuma waajiin ta'an isheenas persentii 10 kan dhukkubi kun gara kaansariitti deemuu danda'amaa jedhamu. Egaa akkamittiin nama qaba? Maaliin dhufa? Kan inni nama qabu quunnamtii saalaatiin namni sijaaraa baatee xuuxuu infekshinii adda addaatiin qabame immoo caalaatti isatti qabamuu hin danda'amu. Isa kana dubartoonni sadarkaa kaansarii irratti hin ga'iin maal gochuu qabu? Akkamittiin qabamuuf qabamuu dhaba isaanii baru? Dafanii ofirratti bahuun waan tokko akka inni dhummetti immoo ofirraa eeguun immoo isa talaalaa fudhachuudha kan gargaaru.
Vaayirasiin kun sanyii baay'eetu jira. Amma 100 jira human papillomavirus kan jedhamu kun. Isa keessaa hunduma isaatu kana fida jechuu miti. Keessumaa sanyiin inni 16 kan jedhamu 170 taane warri kaan immoo tarree 35 immoo akkuma kanaa dhukkuba adda addaa fiduu hin danda'amaa jedhama. Garuu keessumaa 170 sanyii 16 jedhamtu keessa kanaaf isheedhaaf talaala fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen durbaa mana jirtu talaala kana argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ittaansee waggaa 20 gara 30 dogaan immoo yeroo waggaa waggaatti ilaalchisanii mirmaraan paappismee yookaan immoo utuu kaanseriin ittiin dhaga'amini mirmaraa kan fuudhanne jira. Mi'a adda addaa kan ittiin ilaalanis jira. Kana isa yerootti ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma cheekaappiitti yookiin hakiimii of ilaalchisuun kun waggaa moo attamitti yoo ta'e irra gaariidha? Akkuma umriitti akka umriin itti dabalaa deemee fi waggaatti hojjechuun barbaachisaadha. Garuu jechuun waggaatti ilaalamuun barbaachisaadha jira. Garuu waggaa 2 waggaa 3 ilaalamuun baay'ee hir'isa dhukkuba kana. Yeroodhaan bira ga'anii gargaaruu akka danda'amutti jechuudha. Akka naannoo keenyatti waggaa 2 ilaalamuun barbaachisaadha jenname. Shamarra yookiin dubartiin kaansarii fiixee gadameessaan qabamte fayyuuf carraa qabdi? Fayyuu carraa qabdi garuu yoom argameedha kan murteessu. Utuu midhaan itti faca'in naannoo sana duwwaa jira taanaan waan adda addaatiin gargaaramtee fayyuu hin dandeessu. Garuu rakkina kan ta'u gara caalu dhukkubni kun naannoo sana iddoo iddootti faca'e dhaqanii waan hin ilaalamnee fi oolchuunsaa baay'ee rakkina ta'a jechuudha. Lubbuu ishee galaafachuu hin danda'a. Kanaaf yeroo kamii gargaarsa argachuu jalqabde kan jedhudha kan murteessu. Wal'aansi fayyaa kanaaf ta'u baqaqsanii suphuudha moo waan adda addaa kennama? Yoo fagaateera ta'e operaasyoonii godhanii amma danda'ametti baasuun radiyeeshinii kan jedhamu carariidhaan akkamuun keemooteraappii isa jedhamu saliqimsaniin akkamuun warra itti turee ta'e iddoo tokko taa'ee kan baasuu hin danda'amneef ka'uudha. Gara biraan garuu waan adda addaa jira. Kolaayizeeshinii jechuun sunni faca'ee ittuma isheetii buqqisanii baasuun isaanii fayyuu hin danda'amaa jechuudha. Waan adda addaa jira. Sadarkaan dhukkubni sun ga'eedha gargaarsi kan gochuu hin danda'amu. Gorsa maalii kennitu shamarranii fi dubartootaaf? Tokkoffaan umriin isaanii waggaa 9 amma waggaa 13-14tti utuu talaala kana fudhatanii inni kaanserii kana fiduu danda'ama kan jedhamu warra arfanti keessa jira isaan talaala kana fudhachuun baay'ee gargaara. Gara biraan immoo waggaa 2 tun dhukkubin mana qorichaa dhaqanii paappismee kan jedhamu tokko yookaan immoo seelii mataa waaqayyo irra jiru kana fuudhanii seelii sana geejjiban keessaa ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Waggaa 2 akka dhiigni isaanii dhaabatee dullumni yeroo ga'u immoo waggaa tokkotti ta'ayyuuti. Fiixee gadameessaa bira darbee keessa gadameessaatti kaansariin uumamu jira? Jira. Indoneesiyaan keessa isaa gurguddaa lafa dhiigni ji'aan dhufu kan kaansariin achitti uumamu jira. Kan dubartiin hundumtuu gorfamuu irra jiru. Ayumaa baatuma baay'ee inni jiru kun inni kana fidu kun amma waggaa 20tti bilikisuma dhukkuba sanaayyuu agarsiisuu hin danda'u. Kanaaf yerootti dhaqanii ilaalamanii yeroodhaan gargaarsa argatanii fayyuu hin danda'u kan jedhu duwwaadha kan jechuu barbaadu. Dooktar Taaddasee Kitilaa deebii nuu laattaniif hedduu galatoomaa. Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata.